Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo jirra jirtu bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isiniin jecha. Egaa ammallee barnoota haarawaan walitti deebineeti jirra. Barnoota yeroo ammaa qabadhee isiniif dhufe kana keessatti jechuudha. Waa lama sadiin tokko isinitti argisiisaa jechuudha. Tokkoffaa irratti feesbuukii irraan namoota feesbuukii irraanii beeyneetis ta'ee osoon beekin ofirraa bilookii goone akkatti bilookii jalaa baafne nama sanii wajjin fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Inni lammaffaadha. Feesbuukii irratti yeroo ammaa kana feesbuukiin foolloo kuma yoo argate moonii ta'uudhaan akkasuma maallaqa kaffaltii eegaleeti jira jechuudha. Kanaafuu filoo akkamitti akka itti banattan isinitti argisiisa. Inni sadaffaadha. Koomentiin feesbuukii keessanii yoo cufaa ta'e karaa ittiin banatuu dandeettanii jechuudha. Kana isinitti argisiisa. Akkasuma ammallee feesbuukii kiyya koomentii namni naaf barreessuu hin danda'u. Akkasuma namni laayikii naaf gochuu hin danda'u. Namni hedduun feesbuukii kan koo waan an poostii godhu arguu hin danda'u warra jedhuufis asumaan deebii ta'a jedheetiin yaada. Agarumatti na waliin turaa isin jecha gara barnootichaa isin dabarsa. Na waliin turtii gaarii. Erga daawwattoota keenya eega gara viidiyootti isin dabarseen booda feesbuukii keenya keessa seenna jechuudha. Feesbuukii keessa eega seenneetiin hin jenne feesbuukiin haala kanaan ergini nuu banee sarara kana sadiin tu'inaa jechuudha. Sarara sadiin sana amma jijjiiramee jira garuu akka sararaan jiru haala kanaan irra nuu ta'a jechaadha. Porofaayilii keenyatti xiyya maree ergasii erginni haala kanaan isinii fide akkana keessa ol deemuudhaan jechuudha. Barreeffamootaas jiran kana ol ooftanii setting kan jedhu kan jalaa kana jechaadha. Setting and private kan jedhu kanarra dhawattu. Erga kanarra dhawattanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kana ittuma dhiiftanii ol tartanii setting lammaffaa filattu jechaadha. Isa kana erga si'achi isin dabarsaa jechuudha. Tole erga inni haala kanaas nu dabarse maal gootanii as keessa gad deemuudhaan jechuudha. Tokkoffaa irratti nama ofirraa bilookne sana baasuu barbaannaa jechuudha. Bilookii jalaa nama san baafnaa jechuudha. Akkana oloofuudhaan akkanuma olooftanii kino akkana oloofuudhaan asirratti argattu jechaadha. Nama bilookii gootan as keessatti argattu. Bilookiin kan jedhu kana irratti gadhooytan. Erga isarratti gadhooytaniitiin hin jettanii haala kanaan namoota bilookii gootan hunda isinii fidaa jechuudha. Ani amma namoota haga kanaa ifirraa bilookee jira jechuudha. Innaa lillaahi ilmuma namaatu bilookiin xuloo godhe billaa aleeka maaluma narraa balleessan yaa'u. Haala kanaan bilookii jalaa nama baaftanii jechuudha. Amma kun hundi namaani bilookee jechuudha. Mungkin isin nadaran bilookuun dhabdanii. Haala kanaan erga argitanii maal gootanii anamma Ahmad kan jedhu kan jalaa kana Abdii Ahmad kan jedhu kanarraa kaasuu fedhaa haa jennu isa jalaa kana jechuudha. Maal gootanii asumarra gadhooytan maqama isaati irratti. Erga siinni wayitasi maqaa isaarra gadhooytan haala kanaan isinii baasaa jechaadha. Bilookii jalaa baasuu eddaa siin jedha. Eeyyee jettaan asirratti dhooytee kinoo magariisa fuuldura jiru kanarratti gaafatti dhooytu namni suni bilookii jalaa bahee jira jechuudha. As jalallee ni baha. Bilookii jalallee gara kaaniinis bahuu danda'a jechuudha baheera. Amma as jalaa bahee jira Abdii Ahmad sun amma as jala hin jiru jechuudha. Yoo nama na beektu ta'e obboleessa dhiifamaa osoo hin beekin bilookuun mala. Akkasii haala kanaan as jalaa baafattanii jechuudha. Inni lammaffaadha. Feesbuukii kiyya waan an poosti godhu namni naaf hin argu. Akkasumallee koomentiin kiyya cufaadha warra jedhuuf jechaadha. Feesbuukii keessan namni arguu fi arguu dhabuu isintu godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf dogongoraan gootanii osoo beektan gootaniifu isinittiin argisiisaa jechuudha. Filoowersii bakka jettu kanarra dhooytan. Filoowersii enda paablish bakka jettu kanarra dhooytan. Ergasii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Gaafa inni haala kanaan isinii fidee feesbuukii keessan amma as keessatti mungkin kun onlaayinii irra jiraachuu kun immoo firendiin keessan qofti akka argu akkasuma paablish irra jiraachuu danda'a jechuudha. Kanneen keessaa inni tokkoffaadha inni gubbarraa kunilleen firee yoo kanarratti amma xiyya magariisa as jirtu tana xiyya tana yoo asirra gad deebise firendii kiyya warra na jala jiran qofatu arguu danda'a jechuudha.
Publish irratti yoo deebise garuu wanta Facebook irra gadhiise hunda namni hundi arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu publish irra kaayattanii jechuudha. Isii gubbaa kanallee akkana oloftan. Ammas isii jala jirtu kanallee akkuma duraa sanitti jala jira jechuudha. Amma kun bakka sadiitti fida. Publish akkasuma friendii online jechuudha. Kanaaf yoo kan online kanarra keessan isin malee namni biraa hin argu. Kuni ammoo kan jidduu kuni friendii warra isinii wajjin adii qaban qofatu arguu danda'a jechuudha. Publish irra kaayatu qabdanii jechuudha. Publish irra keessan isallee gaddeemtanii ammas isa sadaffaatti dhufna jechuudha. Inni sadaffaa kunis maali? Akkuma duraa sana friendii friendis akkasuma publish isinii fida jechuudha. Isa kanallee kunis akkuma friendiin keessan isin argu jechaadha. Kana maal gootu? Friendirraa ol dabarsitanii publish irra keettu jechaadha. Publish irra akka jiru laallattanii jechuudha. Ammas akkana oloftan. Gaafa akkana oloftanii jettan amma asitti kuno asitti no online jedha akkasuma ammoo everyone jedha. Asirrattis yoo asirratti deebiftan friendii malee namni biraan argu. Kanaaf maal gochuu qabdan? Everyone kanarra keettanii jechuudha. Kan gubbaa kanarra. Ammas akkana gaddeemtan jala kanattis isinii fidaa jechuudha. Gaafa jala kanatti isinii fidellee kan gubbaa kanarra keettanii jechuudha. Haala kanaan kana hunda gaafa itti keettan isiniif tola jechuudha. Komentiin keessaa yoo cufaa ta'e as kunoo wanti tuni yoo cufaa taate haala kanaan komentii keessan namni isinii barreessuu hin danda'u jechuudha. Komentii jedha namni isiniif barreessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ol gootanii haala kanaan banaa tahuu qabdi jechuudha. Kana booda filoo itti banattaniiti jirtu jechaadha. Yeroo keessa gasseentanii ilaaltanillee kinoo haala kanaanii isinii fidaa jechuudha. See more kan jedhu kanarras gaafa dhoytan haala kanaan hunda isaa tokkotti asirratti deebiftan isin agarsiisaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya qaqqaali. Amma if duuba deebi'eetiin yeroo isin argisiisu hundi isaa tuyyuu gubbarra jira jechuudha. Kanaan fedhurra jira jechuudha kinoo. Inni gubbaa asumarraa kaasee jechuudha kinoo. Haaluma kanaan filoollee itti banattanii jechuudha. Haguma kana buunnaan filoolleen banamee jira. Kinoo asirratti amma publish jedha keessa gaddeemtu publish jedha akkasuma ammallee keessa gaddeemtu publish jedha asumarra deemtu everyone jedha jechuudha. Ammas gaduma deemtan publish jechuu yeroo makamu hundi namaatu akka argu jechuudha. Publish kanarra kaayattanii isiniin jedha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffattanii jechuudha. Hunda isaatuyyuu osoo hin dogongorretti osoo waan takka if jalaa hin balleessinetti viidiyoo kana daawwataa haala kanaan sirreeffattanii jechuudha. Keessattuu nama bilookii gootan kana sirritti bilookii jalaa baasaa isiniin jedha. Ilma namaa bilookuun hin ta'u. Ilmi namaa waa wal barsiisaa waa waliin haasawataa. Kanaafuyyuu bilookii jalaa baasaa isiniin jedha. Banii aadam ka bilooktanii bilookii jalaa qabdanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaanii isiniin qoosaa jira. Barnoonni kan koo kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Ani seerutuubiidha. Haga ammaatitti chaanaalii kana yoo sabskraayibii hin goone taa'aa jiraatte sabskraayibii godhii siin jedha. Yaada qabdu ammoo gara koomentiitiin naaf barreessi. Dhugaa wallahi koomentiin keessan baay'ee takka na gammachiisa. Baay'ee takka natti tolaa jechuudha. Kanaafuyyuu koomentii keessan hunda keessanuu koomentii keessan nan laala'anii yoo isin barreessitan jechuudha. Sabskraayibii erga gootanii koomentii babbareedduu jalatti barreessaa isiniin jedha. Yoo ammoo komii yookaan qeeqa viidiyoo kanarraa kan qabaatan ta'ellee barreessaa koomentii jalatti rakkoo hin qabu jechaadha. Namni yaada ofii yoo ibsate yaada sanirratti deebi'ee fi walii galanii jechuudha. Akkanumatti garaa keessatti qabatanii taa'uun faayidaan qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma asirratti yoo dogongora argitan koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha. Koomentiin isin barreessitan baay'ee akkanatti tola. Akkasuma YouTube keenyallee sabskraayibii gochuudhaan laayikii tuquu hin dagatina. Laayikii godhaa isiniin jedha. Haala kanaan keessa deemtanii ammoo friendii keessan guddifatu hin dagatinaa isiniin jedha. As jalatti friendii nama gaggaafatuudhaan abbama fedhee haa ta'u akka isin fayyadduuf friendii gaafadhaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya guddina viidiyoo YouTube yookaan TikTok Facebook keessanitti friendii gaafatuun bareedduudha jecha. Afaantuu YouTube Facebook kana barate afaantuu YouTube TikTok kana barate
guddina feesbuukii keessaniitiif bareedaadha fireendii gaggaafatuun jechaadha. Nama isiniif ta'u laaltanii sirriitti keessa deemuudhaan fireendii nama gaafatuu dandeettu isiniin jedha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kanaan isinitti dhaama. Galatoomaa horaa bulaa dheebanaan nagayaan tura. Baay baay.